Aappiin inni irraa kun immoo ka biraarraan adda jechuudha. Yeroo cuftanee fi bantanu jechuudha akka aappii biraa jechuudha. Irra na dedeebii isiniin hin jiru. Tokkichumaan isinii bana jechuudha. Akkuma asirratti argitan kun akkuma cuftanee bantanee jechuudha. Asumaan isinii bana jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha. Haga xumura sagantaa kanaatti hordoftan fayyadamuu dandeessan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekiap. Akkam naguma ani nagaan qaba galata rabbii. Bakkuma jirtan hundatti nageenya rabbii isiniif haa jiraatu isiniin jedha. Arrallee Saudi Arabiyaa keessatti aappii tola waa hunda irratti dalagu jechuudha kan maallaqaan gurguramu sana. Koodii jarrii aappii haaraa beeksifachuudhaaf yeroo jalqabaatiif akkuma kaleessa isinitti himee ture kennan jechuudha. Ammas qabadhee isinii dhufeetiin jira jechuudha. Inni suni yeroo inni isin irratti dhaabatu hin beeku kaleessa baay'ee keessan nuuf dalagaara jedhan jira jechuudha. Baay'ee kan lakkoofsa kiyyaan illee dhufanii jechuudha. Nagalateeffatan jiranii amma kun dhaggeeffatan. Awwal kadir assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam habibi qaalii jirta fayyaadha naguma. Masha Allah tabarakallah. Abboo beekum tikan kiyyan malee awwala ilaa akira waan itti hafetti si kakuutu. Aappii natti gadhiifte irraa akka xiyyeetti dalaguu jira. Akkana jechuudha namoonni baay'een yaadanaaf kennaa jiran jechuudha. Ani asirratti wanti isin beekuu qabdan siluma jechuudha. Takka waan sobaas gadhiisee isin beeku waan sobaas hin gadhiisu jechuudha. Maaliif yoona irra gadhiise yoona dha soba gadhiise har'a laaltanii bor immoo awwal sobaadha jettaniiti walitti kan isin himtan jechuudha. Kanaafan waan sobaa tokko asirratti hin gadhiisu. Yoollee dingata nam tokko kan hin dalanne ta'e rakkina gara keessaniiti malee an sobaa asirraa hin gadhiisu. Namni hin dalanneef illee hin jiru akkan argutti koominti jalatti illee jechuudha. Namoonni baay'een nuuf dalaga jettanii waan hin gadhiisu jechuudha. Dursa yeroo 3-4 irra deddeebi'ee dalaguu isaa laalee ka'eetanii kan inni isiniif gadhiisu malee akkanatti jarri aappii hin dalaga waan jedhane qofaaf ani asirratti fuudheen gadhiisu. Dirqama hin dalaga yoo jedhanis jarri dalaguu dhiisuu danda'a. An ofii kiyyaa yaalii godheetanii kan isiniif maxxansu jechuudha. Kanaafuu wannan asirratti gadhiisu aappii tolaatiidha. Yeroo kamuyyuu jechuudha sobni hin jiru jechuudha. Soba YouTube irratti hin hojjedhu jechuudha. Qalbii YouTube irratti hin hojjedhu jechuudha waan soba fakkaatu. Kanaaf jennaan garuma aappii har'aatti isin agarsiisa. Akkuma isiniin jedhee aappii waa hunda irratti dalaga. Saudi Arabiyaa keessatti waa hunda irratti dalaga. Aappiin akkanaa maallaqaan kan hojjetamu jechuudha. Jarri aappii kana hojjetu beeksisa aappii kanatti godhachuudha jedhanii dursa koodii aappii kanaa namaaf kennani. Aappii yeroo haaraa baasan amma dhaqeen isin agarsiisa jechuudha. Aappii isa kana jechuudha. Silent Vibe Plus ka jedhu kana jechuudha. Asuma buufattanii linkii isaa barbaadan descriptionii YouTube kiyyaa jala isiniifan kaa'a jechuudha. Akkuma argitan asirratti nama 1000 qofatu nama 10,000 qofatu reef download godha. Nama 10,000 jechuun aappiitti waan xiqqoodha. Raat kan godhe akkuma argitan nama 3,000 jechuudha. Nama 10,000 reef buufata jechuudha. Aappiin egaa miliyoona 10, miliyoona 50, miliyoona 100 kan buufate kan downloadiin asirratti argamudha. Kanaaf reef kun 10,000 kaleessa 6,700 tureewu. Torba natti fakkaatan beenne gan argu har'a immoo 10,000 galeetiin jira jechuudha. Bor immoo kana caaluudha danda'a. Kanaaf jarrisii beekamtiitti argachiifachuu jedhanii aappii koodii tolaa kana kennanii aappiin akkanaa kuni gosuma hunda dalaga akkuma beektanu aappii maallaqaa laayivii tiiktookii zuumiidha. Zuumii fi laayivii tiiktookii kan shabakaa garaagaraa fakkeenyaaf jarra akka H2Neelii kun H2Neelii fi aappilee garaagaraa an tola jedhee isin barsiisaa ture kanneen akka Ninja Vibe kun kan inni tuuneel jedhu kun zuumiin daladdu akkuma argitan zuumii fi laayivii tiiktookii isinin seensiftu yoo isin laalchiftare ammallee H2Neeliin kun yeroo mobaayila tokko irratti nama laalchisuu danda'a garuu utuu fi ofii seenuu jettanii isinin seensisu dabalataan sa'aatii guutii jedha kun rakkoodha jechuudha. Inni kanaammoo baay'ee isin fayyada jechuudha. Amma walumaan seenna koodiis walumaan isin agarsiisa jechuudha. Aappiin kun isa kana kunoo amma dalagaa jira jechuudha. Connected jedheetiin akkanatti dalagaa jira. Connected gaafa jedhu hin dalagaara jechuudha. Koodii isaa walumaa galatti isiniif kenna. Koodiin hunduma namaatiif dalaga. Koodiin isaa gubbaa kana gaafa cuqaastan jechuudha. Amma fakkeenyaaf cufeetan isin agarsiisa. Kun amma cufeetiin jira jechuudha. Gubbaa kana mallattoo namaa kana yeroo cuqaaftan jechuudha. Bakka olii kana irratti 0 gara gadii irratti 0
si'uma tokkicha qofa jechuudha. Yeroo seentan immoo wanti isin hubachuu qabdanu bakka kana cuqaaftanii Wi-Fi namaa sanaan isuma Play Store irraa buuftaneen update kan jettu kana cuqaaftan jechuudha. Sana booda update isiniif godha jechuudha. Koodiin si 00 dha jechuudha. Gara oliittis gara gadiittis 00 dha. Kun akkuma asirratti argitan na cufii na banii itti deddeebiin jedhu jechuudha. Asumaan dalaga jechuudha. Kanaafi kanallee itti fayyadama wal bira qaba. Isa kaleessa sin agarsiise kana jechuudha. Ammaaf isinii dalagaa jira hunda keessaniif. Garuu guyyaan isiniif dalagu beekuu hin danda'an. Maaliif hogganamni bareef jechuudha. Koodii kana jijjiiruu danda'an jechuudha. Koodii kana isin dhorkuu danda'an. Kanaaf immoo haaraa kanas achi keewwadhaa. Isa kanas achi isiniif haa ta'u yoo barbaadan kan irra isiniif dalagu dalasiifattan jechuudha. Inni kun amma akkuma argitanu asumaan bana asumaan cufa jechuudha. Waa tokko isin rakkisu isin kaleessaallee jechuudha. Isin zeen jettu kun yeroo baay'ee itti nama deddeebifti akkuma argitan. Inni immoo silent vibe kan jedhu kun itti isin deddeebisu. Linkii isaa descriptionii YouTube kiyyaa jala isiniif hankaa jechuudha. Hiriyoottan keessaniif share godhaa. YouTube channel kiyya like godhaa na jajjabeessaan isin jira. Nagaan naa tura.